Maaltu ta'e nagaadha mini? Isa wajjin baratte gaggeessu deebi. Deemaa jirtaa Mustafaa? Isa wajjin baratte gaggeessi dura. Ultan maqaas Barnaabaas itti argitanii? Maqaa bareedaa si baafte maqaa jaallatamu. Garaashi barateera. Ustaaz. Abjuudhaan si argite fakkaata. Ustaaz. Oo. Barachuu dhufuun isaallee gaariidha. Gaa sirriitti barsiisaa akka inni isin harkaan miliqne booddee. Baratamaa kana duras barataa ture garuu numa barata. Yaa wanni miiraan adeemamtu kun gaarii mini jechuuf hin jedhe. Lakkani ani miira keessa hin galle beeti miira keessa akkamitti hin galle maal jechuudha? Har'umaa Mee reefiyaa. viidiyoo bayi gaggeessi mee? Ay mana Video jiru baik kaa banget maaliif dura natti hin himne mana jiru dhugaa. No video bayi Rakkoo maal qabare? Ay bakkee keessan jira mataa kollee shafanachuun qaban ture. Laf jala natti immoo dhiise. Mataan kee gurraacha miti? Ay gurraacha ta'es immoo isin nama dogoggorsuun gaarii mini kaa. Numa moo warra lafaas akkasumatti eeggatta? Ay isintu ama xiqqoodhaan dogoggora malee warri lafaallee dogoggoranii. Akkam goona ree yaade akkasumatti kunoo wayyaa gurraacha mataa gurraacha kaawwattee dhufteetti maaliif? akkanumatti video baatu bakka. Maaliif na barbaadde? Piroofaayilii ishiyyuu gurraacha mati. Waadaa kee kabaji beeti. Manaan haarisuuf obboleessa koo ati bakka deemtu malattee taanaan sana geessuufi. Maal malate situ waadaa galee bara. Ay afaantu naal baheeti fama yaadi koo akka yoo si wajjinaa ta'u. Akka Yoo akkas ta'e bareedaadha. akkas jennaan walii galla bakka. Bakka jabaadhu. Garuu amantii dhugaan si galee deemte kanaan waaqayyo si wajjina ta'u garuu dogoggoraa ni gooftaa Yesuusin ganaa jirta yoo ta'e lubbuu keetti murteessitee wanna ta'eef itti yaadi akkasidha galatooma. Ganaan jiru bari Yesuusitti deemaara malee. Ay kun immoo polotikaa keessanidha malee Yesuusitti deemaa jira wanni jedhu Yesuus. Polotikaa keenya miti melaala amma sila Nabi Muhammadin dhabee Allah dhabee ture amma garuu Yesuusinis argatee Nabi Muhammadinis argata. Dur immoo tokko irraa hin taane yookiin Yesuusin hin taane yookiin Rabbiin hin taane yookiin Nabi Muhammadin hin arganne akkasumatti ture. Ay kun polotikaa keessani malee Yesuus wanna jedhamu musliimonni hin beekanii Yesuus quraana keessa illee hin jiru macaafumarra malee. Yoon quraana keessa asitti agarsiise fudhatta? Mee fidi Yesuus kan jedhu fidi yaadii wajjin shaadaa qabadha. Mee dhugaa Waaqayyoo jedhe. Yesuus kan jedhu jiraannaan I swear to God nan fudhadha fidi. Wallaahi siin baasaati mee Yesuus kan jedhu quraana keessatti argannaani afaan barbaade naa ta'u miti? La isa nabiyyi isaa jettanii ani nabiyyi isaa miti. Nabi Isaa miti Yesuus kan jedhu quraana keessaa baasee si garsiisan fudhattaati. Yesuus kan jedhu quraana keessa moo mee fidi? In fudhatta miti yaara shaadaan qabadha jedhi kakadhume. Fidi kaati fidi meemmeeskii Mee dhugaa Waaqayyoo non qabadha jedhi wallaahi amma baasee si garsiisa kunoo nama fuulduratti. Mee kakadhu dhugaa Waaqayyoo asirraatu hin bu'inaan isa faana qabadha jedhite. Quraana keessa Yesuus quraana isa hiikamu mini quraana keessaati. Isa hiikamu miti maal barbaadda ree? Maa kastaan amma macaafa kastaan ani afaan Ibraayistii keessa Yesuus kan jedhamu isa jira. Giriikii keessa Yesuus kan jedhamu isa jira. Suura sana kenniin dubbifadhaati. Maalifan sii kenna asuma nama fuuldura sii dubbisee asuma shaadaa qabattee deemta malee. Jira mana ani quraana qaba kameemmees. Dhugaa Rabbii kun amma asuma nama fuulduratti sii baasa. Atumti qofti niin qabadhaa jedhi hiika isaati si garsiisa Yesuus kan jedhu. Dhugaa Rabbiiti danan qabadha fidi suura sanaa kenne. Ati ankorra jira kan korraa dubbif. Ay ati na baasu. No ati na baasuun barbaadu waan ofi koo dubbifachuun barbaadu. Yoom qabattare dhiisi bakkaatama yoom feena dhiisi malee asii baasa yoo barbaadde. Ati maaliif suura sana illanne kaa? Kunuun asumdatti baasaa jiraami kunuun asumdatti maqaa isaa raayii si baasa. Isa kanan beeku ani kunoo quraanni harka jiraati. Dubatti deebi'u. Ustaaz quraanni harka jira harka koo keessa. Quraanni suutar eeshi tokko akka ta'e ilaalis. Sibiratti quraanni kuniif kas bira jiru gargari si dubbisa. Suura sanaa kenniiti ani kanan dubbifadhaati. Kunoo suuratul Faatihaa fakkeenyaaf inni si bira jiru fas jiru gargari mee dubbisi. Qo'eeshi Faatihaa meeqa?
Dubbisi jedha hunduma isaa dubbisi tokkoma tokkomti bira jiru faan dura ragaaggatne san booda kee iddoo biraasii baasa. Ka waa'ee Yesuus dubbatu. Ayyee. Suratul Faatihaa mee dubbisi namni isa si'aa dubbisu. Eshi. Ayyee. Maqaa Rabbii kan mararfataa akkaan mararfataa kan rahmata godhaa ta'eetini jedha. Ishi kun hin jedhamu hin jedhu dura isa kana ilaalee achi isaaniitti deemna. Ati isa kana akkuma isa kana naa kenni kaa. Sii kenna rakkoon tokko hin jiru sii kenna. Anis asii banaatti sachi bantee dubbista garuu sirriidha miti quraana ni bane. Ishi naa kenni gaammas suura isaa akkuma kanatti. Ayyee. Amma afaan Ingiliffaa qabda biraatti suuratu Al-Imraan sii baasa. Maaliif afaan Ingiliffaa afaan Oromoodhaan akkamatti naa kenni malee? No afaan Ingiliffaa sii baasa noof biraati. Kun immoo polotikaa keedha kaasammoo hin jiru. Polotikaan maali ma afaan Ingiliffaa afaan miti moo? Fedhi kaaddoo akkuma amma suura Faatihaa kana naa laatti. Sii baasa Jesus jechuun Yesuus ta'uu beektaa mi Jesus jechuun? No, Farahan maaliif himee? Jesus Yesuus moo Yesuus miti? Oh my God. Bakka Jesus Yesuus moo Yesuus miti natti himi? Quraana iddoo akkuma nama dubbise kanan baasee si dubbisana. Ishi rakkoon qabu Jesus Yesuus moo Yesuus miti? Yesuusidha garuu. Bakka Jesus Yesuus taanaan Jesus ka jedhu quraana irraa sii kenna. Okay? No, naa kenni ka amma nan dubbisa Ingiliffaa Ingiliffaa sii kenna. Jesus ka jedhu ani siifan baasa. Ati kunoo fudhatta amma. Obboleessa koo Faatihaa akkuma amma naa laatte isa ammaas naa kenna. Faraa. Jesus ka jedhu sii kennan fudhattaa usiin jedhee. Ay bakka yaadi karaa hundi danda'a qosifaa ta'u nagaan turaa iyyuu danda'an jiru. Akka agartee laal Jesus sii kenna baaseenaan Ingiliffaan barbaadu jettee taara Jesus ka jedhama. Jesus ka jedhama haru sobadhaa jechuudha si biratti. Bakka amma gara shaadaa deemna bakka dhiisa. Beeti. tasgabbaa'ee waan shaadaa qaban narraa adda tarka. Eeywa. Yaadi. Dhageesse? Kunoo quraana baaseen jira mini maaliifatti akkuma. Absi beeti absi malkaata seeffamne naa jaamee miti. Ay bakka isaa kunis sobada wanna ta'eefi. Dhageeffadhu kaa beeti. Macaafa keessas kan jiru hiika isaati quraanarra kan jiru ammoo tuyyuu hiika isaa siif kennee jira. Maarree ani hiika isaa dinneemi binu quraanni na harka jira fidina dubbifadhaa jedheen. Taadaa kanaaf iyyuu dhageeffadhu kaa. Macaafnis Yesuus kan jedhame hiika isaati. Yesuus kan jedhames hiika isaati. Maariyaam magicha kana takka quraanuu hin dhageenye ijaanillee ammoo tuyyuu hin agarre. Anis asii jechaa jiru. Bakka isheen isaa magara yaaditti adeemnu nuti gara wanni itti deemna gara shaadaatti wayya. Ustaz. Bakka ishee nagaan turaa jabaadha yaadi. Isa dhufe dura bisheessinee kaadee. Isa kan biraan yaadda. Ayyee. Ustaz. Deemtes teesses mirga kee. Ustaza. Abeet. Saatiin itti deemaadha hojii wayiin qaba yoo isin itti tolee fi gaaffii tokko isin gaafadhu yoo isin itti tole yoo isin itti tolu ta'e nan dhiisa yoo fedha keessan ta'e. Yaadiin humnaan garuu addaan kuta tolee shaadaa qabsine amma iyyuu beetii faana iyyuu balleessine. Inta rakkoo tokko hin qabu ani isin nu baddaa. Gaafadha amma sitti ayya. Namni wal yoo hubate gaariidha. Ayya amma inni dhufutti itti fufati. Karaanii quraanni kan inni dubbatu akka naagaletti gaaffii kana yeroo baay'ee baruun barbaada naman irraa baruun dhabe garuu suula albakiraa 135 irratti akka jedhu namni qajeeltuu Yihuudotaa yookiin immoo kiristaana ta'ee jedhee dhugumaatti karaa Ibraahim isa qajeelaa ta'ee hordofaa isaan mukteeta irraa hin ta'anii jedhee jedha. Achirratti karaa isa kan warra Yihuudotaa yookiin immoo karaa kiristaanaa yookiin immoo karaa Abrahaam irra ture irra bu'aa karaa warra kiristaanaatu sirriidha jedha quraanni kun dogoggoranii barreessa immoo sirrii masaa barreeffame garuu bakka kana keessatti. Wallaalumaaf ta'e rabbi maal isaanaa jedhu raayyaan illee ishii wallaalumaaf sirriitti sii deebisa dhaggeeffadhu yommuu beekaa gaafatte muslimaa beekaa gaafatte dubbisas xiqqoos rakkise waan ta'eef
Quraan akka dama jechaartu Kunoo laa namni isiniif dubbisu na bira jira. Dubbisme. lakka akkasiin jedhum. Al tokko la dubbisi kan. Sirnaan qulqulleessii dubbisi. Ni qajeeltuu Yihuudotaa yookiis kiristaanota ta'aa jedhanii dhugaatti karaa Ibraayim isa qajeelaa ta'een hordofanii innis mushrikoota irraa hin taane jedhe. Innis mushrikoota irraa hin taane Ayyee. jedha. Anaaf karicharra bu'aa karichatu qajeelaadha. Karaa warra kiristaanaa dhe quraanni kun gara warra dheenxeetti qajeelcha. Ayyee akkana jedhe mitire maal jedhe ni qajeeltu yookiis Yahudaa yookiin kiristaana ta'a jedhan jedha miti. Jedhanii eeyyee. Ayyee maal keessa jira wanni sun wanni keessa jiru waraabduu keessa? Quraana keessatti barraa'ee jira. Walumaa gala warra musliimaati. Waraabduu keessa jira moo hin jiru siin jedhe waraabduu kee jira moo hin jiru? Waraabduu jechuun Sirna tuqaalee beektaa? tuqaalee beeka. Sirna tuqaalee keessaa waraabduu kan jedhamu achirra hin jiru? Jira. Waraabduu maaliif itti fayyadamna akka seerlugaa afaan itti barannetti? Waraabbii jechuun jecha tokko ganaa wanta dubbatamu wayii ganaa waraabachuu. Eeshi. Lakki akkasii osoo hin taane waraabbii jechuun waan namarraa futee waraabde akka nama waraabe jedhachuutti fudhatama. Waan namarraa futee dubbatu tokkodha sii galee. Hordoofna kan jedhutu jira. Qo'i. Amma waraabdiin yeroo waraabbiin banaa ta'u yeroo itti jalqabdu yoo raati miti. Kanaafuu jecha waaqayyooti macaafni qulqulluu jetta miti. Ittiin akkas jetteetti gaafa ati deemtu shaashii gurraacha dhadheen dhufaa naan jetteetti maaloo sheeritti naa godha. Erga guyyaa gaafa sanaa diinatu shaadaa qabatamu. Sammuu koo keessa deddeebi'a dhugaa waaqa. Annaan galle garuu ammarraatti. Namas gaafadheen beeku. Itti yaaduu keellaanis isin kijibsiisu barqitu waggaa tokko durallee naan dubbattee turte akkasii miti wanta garuu dubbadhee illee beeku har'umaan dubbadha malee. So akkasi gaa rabbiin karaa dhugaa si haa qajeelchu mee amma qophiidhaan shaadaadha. Aboobtam. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee wanta yeroo namni amantaa tokko jijjiiru jecha namaan jedhu barbaadu. Yookaan wanti rakkate yookaan immoo wanti jaallate beektu waan jedhan. Otoo shamaraati yoona dhiira wayii jaallatte jedhu. Beekamaadha akkatti nu rakkisaa turan illee. Amma nuyi immoo yoona waan barame waan biraa jechuudha. Nuti bakka hin qabnuufi jaraaf waan akkasii barutu waan fedhe jedhani dadhabnee dhiisne irraa barree bakka muudii irratti nyaatame naan jarris dhiisaniiru bana garaachi laa akkas jechuu amma baraniiru akka kijibattee ofirratti baranii. Kanaaf ijoolleen keenya kiristaanaa yeroo gaariis wajjin dabarsine irraa yeroo dabarsine sanatti immoo baay'een gammada. Akkas sin jaaladhu garuu immoo sin beektu. Ammas immoo yoon deemis sinan jaaladhaan. Amantaan kan dhuunfaati. Amantaan kun anumaaf jannata kenna malee namaaf kennuu hin danda'u. Kanaaf amantaan illee fakkeessaa hin qabu. Ani fakkeessuudhaafis miti. Ani dhugaa dubbachuufis taas beektu. Baay'ee ni naaffa. Ani na gaafa namni amma koo haaruu jiru namni gaafa shaadaa qabatu. Maaf aarta? Maaloo baay'een jibban jettanii? Garuu yeroo tokko namootuma waan akkasii jibbuutu immoo irra qaqqaba. Akkas. Akkas ustaaz. Gaaf tokko beetiin illee takattaltee akka dhuftu abdiidhumaan qabaaman. Takka mucaa sana akka beetiin dhuftu waan abdiin qaba sirriitti hin dhufti beetiin. Takattaltee dhufti hin turtu. Har'umadha. Hidhattee haa dhuftu bakka. Barnoota barachaan jira. Ameen ameen eessaa barattaa kootu.